مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي ون channel ما يكتب انترتمنت نجين كأنك كان كبجا بك messenger كانت اسمها كاكم فيديو برمسا سبراتين ورت دي بنجر فيديو كأنك كان هنگت مرات دا وچونا ريو تكسني شير gochuu indagatina egaa barumsa keenya kan guyyaa har'aa keessatti lakkoofsa keenya kan Telegram ittiin fayyadamaaru lakkoofsa haaraatti akkamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhu wal wajjin ilaalla. Lakkoofsa keenya kan Telegram ittiin fayyadamaaru nu jalaa badeera ta'a yookaan ammoo lakkoofsa biraatiin waan banannee turreef utuu akkaawuntiin keenya nu jalaan haqamiin akkamiin haala salphaadhaan gama isa keenyaatti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu wal wajjin ilaalla. Kana gochuudhaaf jalqaba waa lama dagachuu hin qabnu. Tokkoffaa daataan mobaayila keenyaa banaa ta'uu mirkaneeffachuudha yookaan wifi wajjin connect ta'u. Lammaffaan immoo sim kaardiin yookaan bilbilli nuti itti jijjiiraaru suni mobaayila nuti harkaa qabnu keessa jiraachuu qaba yookaan immoo bilbila nuti dhihoo jiru keessa jiraachuu qaba. Sababni isaa meeseejiin waan achirratti ergamuuf paaswoordii keenya isarraa fudhanna waan ta'eef. Kana gochuudhaaf kallattiimaan gara Telegraama keenyaatti seenna jechuudha. Erga Telegraama keenyaatti seennee sararawwan sadeen kallattii bitaa irratti argaman tuqnee gama keessaatti seenna. Erga gama keessaatti seennee bakka seetingii jedhu barbaannee bira deemna jechuudha. Seetingii keenya erga seenneen boodatti kunoo lakkoofsi bilbilaa nuti fayyadamaaru profaayila keenya gama jalaatti nuuf mul'ata jechuudha. Lakkoofsi ani amma Telegraama kan ittiin fayyadamaaru kan maaktiiviidha. 254716 jedhee jalqaba jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kana ani lakkoofsa haaraatti jijjiirachuu barbaada. Sim kaardiin kun waan fayyadamuu hin barbaanne jecha gara lakkoofsa haaraatti jijjiiruu kan barbaadu taate bakkuma lakkoofsi jiru san gadi tuqa jechuudha. Yeroo gadi tuqutti kunoo bifa kanaan naaf fida. Ani immoo waan biraa ofirraa dhiisee change bakka change number jettu bira dhaqa jechuudha. Change number bakka jettu gadi bu'ee isii bira gadi cuqaasa. Yeroo gadi cuqaasutti ammas haala kanaan na gaafata. Ammas bakkuma change jettu san tuqa jechuudha. Bakkuma change jettu tuqee seenaa erga sanii lakkoofsa bilbilaa kan itti jijjiiruu barbaadu san akkaan galchuuf asitti na gaafata. Koodii biyyaas na gaafata. Lakkoofsi anamma fayyadamaaru kan irraa jijjiiraaru kun Keeniyaadha. Anamma kan biyya biraatti jijjiira jechuudha. Kan biyya Saawudiitti jijjiira. 966 koodii biyya saniiti. Erga sanii lakkoofsa bilbilaa kee galcha jechuudha. 58 duwwaa 3 94 691 egaa bifa kanaan erga itti guureen boodatti xiyya kallattii mirgaaratti argamtu tana tuqa jechuudha. Kun xiyya tana tuqa yeroo tuqutti lakkoofsa kan sirrii ta'uu isaa mirkaneessi naan jedhaara. Anis ni ilaala lakkoofsa kee keessatti dogongorri yoo jiraate inni sirreeffadha jechuudha. 58 duwwaa 3 94 691 sirriidha. Yes bakka jettu filadha jechuudha. Yes kan jettu kana filadhee seenaa. Erga sanii amma meeseejiin na ergamuudhaaf ta'a jechuudha. Meeseejiin sim kaardii haarawaa kanarratti na ergamuudhaaf ta'a. Kunoo meeseejiin naaf dhufeera. 55339 Kanaafuu success naan jedha. Your phone number has been successfully changed naan jedha. Okay jedhaani. Kanaafuu haaluma amma isin argaa jirtanii lakkoofsi bilbilaa kiyya bifa milkaa'ina qabuun gara lakkoofsa isa haaraatti naaf jijjiiramee jira jechuudha. Yeroo kana guruppiin an keessa jirus chaanaaliinis wanti an qabu lakkoofsi bilbilaa suuraan viidiyoon waan tokko tun yaadaan haqamiin akkuma jiruun information kiyya fudhatee gara lakkoofsa haaraatti naaf jijjiirameera. Waan gammaan wajjin turtaniif galatooma.